والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. الحمد لله على كل حال. سجنتان تنيا سجنتا تربانيتي هجوتك ياتو سجنتا غافي في ديبيدا غافين أران تناتيس أكسين جتو واي فودا في هيروماتي وجين والقبتي قبري بلس فودوني دندياي بلسنين او قبر فودوني دنديا وانجو وجي والقبتي قبري بلس فودون يوخان بلسني قبر فودون أكمت العالم أكا شريعتي نياتي وانجو الرا خن ولله لطع قبري بلس فودون قبري بلس فودون يوخان بلسني قبر فودون أكمتي لالما خنرا شريعان تيني دبتي نمني توكو بلس يوته قبرتي فودوني دنديا أكا شريعاتي قبرتي قرو أكنما لفاخي قبرتي فودون هنتو يوني في مال أولاغاسا ulaagaan silaa gabra ittiin fuudhan san yoo khan ulaagaa san guutu taate malee ulaagaa sanirraa maari rabbiin quraana keessatti dubbatee maal jee suuratu nisaa keessatti dubbatee dhaalika liman khashiya la'anata minkum liman khashiya la'anata minkum namni zinaa sodaate lubbuu isaarraa yoonii fi خن قبرتي سن هنفونه زنا خيست يجودا سجانم ما خيست خفوس داته قبرتي سن فوده سجانم ما سنراتي فموتو الرويا دا سجانم ما خيست كفورة قبر فودوتو الرويا وانجا الراي مالي أكرمت لفاخي قبرتي فودو هندندو مالف قبر فودون دوركاتاتي يو سببا كباتي مالي نمني سببا هنكبني أكرمت لفاخي قبر فودون دوركادا yoo sababa gabra ittiin fuudhu san qabaate malee wanni kun maaliif dhoorkaa ta'e akka shari'aadhaatti waan biraatiif osoo hin tahin duratti gabra jechuun waan akka meeshaa yookaan akka horiitti akka beeyladaatti gurgurama ilmummaan namaa kun gurguramuu ture zamana durii zamana gabraa gizee jaamu taariika keessattis ni dhagahama ammallee argamuullee baate qabatamaan kanaaf gabra kana gabra yoonii fi namni gabra fuudhu kun maali sababa qabaachuu qaba sababni isaatis sababaan yoo takka zinaa yoo sodaateedha garuu maaliif dhoorkite shari'aan gabra fuudhuu kana maaliif dhoorkite wanni dhoorkiteef ilmaan nama saniitu gabrata yoonii fi bilisni tokko ka'ee gabritti hafuudhu taate gabrittiin sun zamana gabraa san keessatti akka meeshaatti waan gurguramuuf jecha zamana gabraa namni shari'aan yeroo hedduu gabra kana bilisa baasutti nu ajajje shari'aan bilisa baasutti nu ajajje namni gabra tokko bilisa baase qaamni gabra sanii hundinuu qaama nama saniirraa ibiddarraa fidaa nama saniif ta'a jaanii akka shari'aadhaatti waan dubbatamee jiruuf haa ta'u gabri kun yoonii fi kan gabra bilisni gabra fuudhu taate rakkoon dhuftu gabri waan akka meeshaatti gurguramuuf waan akka meeshaatti bitamee gurguramuuf ilmaan gabrittiin dhaltuuf san hundinuu gabra jalaa ta'an bilisni yoonii fi gabrittii hafuudhu taate ilmaan itiin dhaltu hundinuu gabra ta'an jechuudha bilisni ilmaan isaa gabra tahaa jechuudha maaliif gabrittiin akka horii namaa waan taateef jecha zamana sanitti horii namaa waan taateef ilmaan isiin dhaltu hundinuu gabra ta'a kanaafi bilisni tokko akkanuma lafaa kee gabra fuudhuun ni dhoorkite jechuu shari'aan yoo sababa qabaate malee sababni isaatis dhaalika liman khashiya la'anata minkum akkuma rabbiin jeetti quraana keessatti dubbatetti yoo zinaa sodaate takkaahu ay hatta gabruttummaan sanuuhu laa yajuuzu lahu an yatazawwaja illaa wahiya muslima taduraati islaama ta'uudha qabdi akkasuma ammaasis ألا يجد الحرة
bilisa dhabuudha qaba. Bilisa yoo dhabe jechuudha. Yookaan laa yajidu mahraha mahrii bilisaa yoo dhabe mahrii bilisa ittiin fuudhu yoo dhabe bilisaas dhabee mahrii itti fuudhu. Ganduma san keessaa bilisni yoo hin jiraanne taate jechuudha. Kanaan gabri namni bilisaa tokko gabrittii fuudhuu kan danda'u yoo kana guuttate. Garuu akkasuma wajjinuu ilmoon nama sanii maal taati gabra taati jechuudha. Ilmaan san kasaati jechuun hin danda'amu akkuma gabraa gurguramu osoo arkuu jechuudha. Kanaafi gabra fuudhuurraa bilisuma fuudhuutu irra wayyaa waan jedhuutu jira. Haaya faallaanoo gabrinoo bilisa fuudhuu ni danda'a. Kun gabri bilisa fuudhuudhaaf ta duraati yoonii fi kafaa waan jaanii jira. Namni kun hundinuu xabiyaa walii eeggatee aadaa fi safuu fakkeenyaaf bilisninis bilisuma fuudhuu qaba gabrilleen gabra fuudhuu qaba. Tahee gabri kuni bilisa san haqa isiidhaa eeguu hin danda'u kafaa waan jaanii jira jechuudha. Waliif hin malu waan jaan. Fakkeenyaaf gabri kun akka meeshaatti namaaf gurguramaa tun bilisa tahee bilisa san maalsaa waan silaa bilisa saniif guutamu eeguu waan hin dandeenyeef jecha gabri bilisa fuudhuu hin danda'u yoonii fi idhaa asqatat haqqa hajaan yoonii fi isiin haqa isiidhaa san kan kuffistu taate ammas waradiya waliyyuhaa maatiin isiitis aanaan isiitis yoo jaalatu taate wanni abbaan jaalate riijijjiin dalluudha akka jaamu sanitti gabrinis sababaa kanaaf yoonii fi bilisni haqa bilisummaa isaa san kuffisee akkasuma waliyyiin isii aanaan isiitis haa ta'uu jaan san waan isaan jaalatanii wanni irraa dubbatamu hin jiru jechuudha gabratti illee heerumuudhaaf. Kanaaf saniin ala ammoo akka shari'aadhaatti shari'aan gabrinis gabruma fuudhuutu bareedaadha. Namni hundinuu wal fakkaattii wal barbaade sadarkaa isaati jechuudha. Maaliif namni takka gideenii fi fuudhaa fi heeruma kana keessatti nama sadarkaan isaanii aadaan isaaniitii fi xabiyaan isaanii wal dhabdu yoo walitti dhufan bultii san iddutti rakkoo isaan iddutti mudachuu waan maltuuf jecha namni wal fakkaatu aadaa fi afaanii fi waa hundaanuu walitti dhiyaatu kafaa'aa waan jaanii jira. Kafaa'aa walii namni waliif tahu waliif malu yoonii fi wal fuudhee hawaasummaallee jabaatti jechuurraa. Hawaasummaallee jabaachuudhaaf kanaatu jabaasaa fi kafaa'a jaaniin keessaa madhaaba Imaamu Shaafii keessatti kafaa'aan hedduu barbaachistuudha jechuudha. Namni tokko namni karaa jechuudha sadarkaa gadii jiru jechuudha. Kaifiifuu maal jechuudha akka gabraatti tokko intala sadarkaa guddoorra jirtu jechuudha. Tan mana keessatti khaddamamtu khaadimni isiidhaaf godhamee khaddamamtu san yoo fuudhe khaadima godhuufii qaba waan hin dandeenyeef namuma sadarkaa isaa jiru fuudhee bultiin isaatillee nagiyaan akka jiraattuufi wayyaadha. Isiisan khaddamummaan isaatu waan ulfaattuuf jecha. Kanaafi shari'aan waan kana akkana ta'e. Gabri maasis yoonii fi namni tokko gabrittii eega fuudhee gabrittii san fuudhee yoo rabbiin qabeenya kenneefi gabrittii san maal godhe bilisoomse akkam ta'a nikaan isiidhaa badee jira. Infasakha nikaahuhaa inni duraan bilisaas dhabeeti sagaggaanummaa keessatti kufuurraa ifirraa sodaatee sagaggaanummaa keessa kufuurra jedhee sababaa adda addaatiin sababaa silaa namni gabra fuudhuutiin gabrittii fuudhe eeguma isii fuudhe rabbiin qabeenya kenneefi qabeenya harkate isuma sanuu bitete gabrittii san yoo bite nikaan isiidhaa badee maal taatimma milkul yamiin inninis yastamti'u bihaa bimilkil yamiin. Gabri akkuma beekamu namni gabra bitate gabrittii san itti fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Akka duratti jechuudha kun zamana gabraadhaa sanii wajjin wal qabate. Eega isii bilisoomsee aariyatti nikaa fuudhuu yoo fuudhe ajjirii gurguddoo qaba akkuma ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam dubbate jechuudha. Namni gabra takka maal godhe jechuudha bitee gabra san bilisoomsee fuudhe sadarkaa guddoo akka qabu ajjirii qaba mindaa qaba kun waan sadarkaa qabu waan ta'eef jecha gabraa fi bilisaa wajjin wal qabatee kana fakkaataa gaafiin teenya tan jirtu tanarraan tanaa tanuma inshallah sagantaa teenya tan torbaaniitiin hanga walitti dhufnutti tana taarraatiif asuma dhaabbannaa warra waan dhagee dalagu rabbi nu haa godhu warra ilmiidhaan wama dalagu hundaa'u ilmiidhaan dalagu waan dubbatus ilmiidhaan dubbatu warra khayrii duniyaa fi akhiraa rabbi walitti qabeef nu haa godhu sheenaa duniyaa akhiraa jalaa rabbi nu haa baasu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.